Viidiyoo kanaanii akkaataa itti DV 2026 haala salphaa ta'een itti guutuu dandeessan isin agarsiisa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Kallattumaan viidiyoo keenya guyyaa har'aa eegaluun duratti chaanalii keenya kanaaf haaraadha taanaan subscribe gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'a. Akkuma barame ammoo viidiyoo kana like gochuudhaan haa eegallu. Egaan DV'n bara 2026 Oktoobarii 2 irraa eegaluudhaan haga Noovembarii 5 2024tti kan turu yeroo ta'u, namni ulaagaa kaa'ameetii jiru guutuu danda'u kamiyyuu DV piroograamii kanaaf appilaayi gochuutii ni danda'a. Ulaagaan jiru kunis maal maalidha? Akkamittiinis guutuu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana keessattan isteeppiidhaan isiniifan ibsa. Kan isinirraa eegamu viidiyoo kana haga xumuraatti daawwachuu qofadha. So kallattiin gara viidiyoo keenyaatti dabarru. DV piroograamii kana guutuudhaa fi intarneet biroozarii bilbila keessanirraa yookaanis koompitara keessanirraa qabdan tokko ni bantu. Amma fakkeenyaaf bilbila irraa Google Chrome baneetiin isin agarsiisa. Google Chrome ergi haala kanaan bantanitti booda irra keessoo bakka search baarii kana irratti haala kanaan barreessuudhaan dvprogram.state.gov jettanii haala kanaan barreessuudhaan go yookaanis enter jettuuni itti aansuudhaan gara fuula kanaatti isin fida. Fuula kana irratti Electronic Diversity Visa Program Welcome Page isaati kuni. Welcome Page kana irratti instructionii fi batanii ittiin gara piroograamii kana guutuutti deemnutu nuuf qophaa'etu jira. Sanaan duratti garuu ulaagaan DV kana guutuudhaaf barbaachisu yookaan kiraateeriyaan jiru maalidha kan jedhuu fi tokkoffaa irratti namni DV kana guutuu kamiyyuu dirqama nama kutaa 12 xumure yookiin high school diploomaa nama qabu ta'utu irra jiraata. Yookaanis ammoo yoo nama kutaa 12 hin xumurre ta'e at least yoo xiqqaate waggoota darban 5 asitti muuxannoo hojii kan waggaa 2 qabaachuutu irra jiraata. Gosa hojii inni irratti qabaachuu qabu sun maal maalidha? Hojiiwwan muuxannoon isaanii barbaadaman sun maal ta'uu qabu kan jedhu liinkiin bakka kana irra isiniif kaa'urra adeemtanii ditteelii gosoota hojii sanaa ilaaluu dandeessu. Kanaaf kutaa 12 xumuruutu isinirra jiraata yookaan ammoo waggoota darban 5 jechuunis akka kaalandarii biyya keenyaatti 2011 hanga 2016 gidduutti muuxannoo hojii kan waggaa 2 qabaachuutu isinirra jiraata jechuudha. Ulaagaa kana lamaan guutuun dirqama miti. Kanneen lamaan keessaa tokko qabaachuun gahaadha. Jarreen kana lamaan keessaa ulaagaa tokko guutuu keessan ergi mirkaneeffataniitii booda gara fuula kanaatti dhuftu. Fuula kanarra ergi haala kanaan dhuftaniitii booda entry instructioniin jira. Daataa keessan foormii qophaa'e irratti wayita guuttanii instructionii isin hordofuu qabdantu jira. Instructionii sana asirraan seentaniitii dubbisuu dandeessu jechuudha. Kana qofa miti footoonis ni barbaachisa DV piroograamii kana guutuudhaa fi footoo isin piroograamii kana irratti sabmiit gootan kiraateeriyaa yookiin ulaagaa akkamii guutuu qaba kan jedhus instructionii qophaa'eetii ni jira. Akkasumas exaampliiwwan bakka kana irra jiran ni jiru. Asiin seentanii ilaaluutii dandeessu. An wayita foormii kana guutnu jarreen kun maal fakkaachuu akka jirri qaban tokkoon isaa isiniifan ibsa waan ta'eef kun isin dhiphisuu hin qabu jechuudha. Itti aansuudhaan gara gajjallaa kana irratti scroll gochuudhaan begin entry kan jedhudha kan isin argattanii. Foormii kana egaa guutuudhaa fi begin entry kan jedhu kana irratti kilikii goonaa jechuudha. Wayituma begin entry batanii jedhu irratti kilikii goonuu gara fuula kanaatti nu fida. Fuula kana irratti authentication koodiidha kan inni nuuf kennu. Authentication koodii kana bakka kana irraa ilaaluudhaan bakka duwwaa nuuf qophaa'ee jiru kana irratti guutuutu nurraa eegama. Kanas gochuudhaaf bakka kana irraa ilaalannee bakka kana irratti haala kanaan ni guutuna jechuudha. Haala kanaan kanneen capital letteriidhaan jiran capital letterii gochuudhaan authentication koodii kana sirriitti guutuu qabdu. Itti aansuudhaan submit jettuuni. Wayituma isinii haala sirrii ta'een authentication koodii sana itti guuttaniiti jettanii gara kanaatti isin dabarsa. Egaan bakka kana irratti foormii qophaa'eetii jiru kana of eeggannoodhaan guutunaa jechuudha. Paartii 1 yookiin entrant information irratti maqaadha kan nuti guunnu. Fakkeenyaaf nama maqaan isaa Abdii Kadir Tamaam jedhamuu fi DV guutnee waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti kan nuti guutnu last family nameidha. Kunis maqaa akaakayyuu jechuudha. Maqaa akaakayyuu keessaniitii kan isin bakka kana irratti guuttanii. Fakkeenyaaf kan nama nuti guutaafii jirru maqaan akaakayyuu isaa Tamaamidha. Itti aansuudhaan lammaffaa irratti first name yookaan maqaa keessan guuttu bakka kana irratti maqaa nama nuti guutaafii jiru kuni Abdiidha. Sana booda middle name maqaa abbaa keessaniitii kan isin bakka kana irratti guuttanii. Maqaa abbaa nama nuti guutaafii jirru kuni Kadiriidha jechuudha. Haala kanaan jalqaba irratti maqaa akaakayyuu, itti aansuudhaan maqaa keessan, xumura irratti maqaa abbaa haala kanaan ni guuttu jechuudha. Itti aansuudhaan jendarii yookaanis saala keessan ni filattu. Naman guutaafii jiru kuni saalli isaa dhiiradha. Meeliin filadha jechuudha. Sadaffaa irratti birzideetii ni guuttu. Jalqaba irratti month ji'a keessa dhalattan, lammaffaa irratti day, xumura irratti yeerii ni guuttu jechuudha.
Kuni akka kaalaandarii biyya alaa yookaanis kaalaandarii jara Awurooppaatti kan isin guuttanii paaspoortii nama qabu taanaanii akkaataa paaspoortii keessa sana irra jiruutiin osoo guuttanii filatamaadha. Kanaaf jalqaba irratti ji'a ni guuttu. Itti aansuudhaan dee guyyaa dhalattan sana jechuudha. Year bara dhalattan sana immoo asirratti ni guuttu jechuudha. Kuni akkaataa kaalaandarii Awurooppaatiin ta'utu irra jiraata. Itti aansuudhaan city where you were born kuni magaalaa isin keessatti dhalattan bakka kana irratti ni guuttu. Fakkeenyaaf naman guutaafii jiru kuni Jimmaa keessatti dhalate Jimman jedha. Magaalaa keessatti dhalattan ammoo yookaan hin beektan ta'e birth city unknown kan jedhu kana filattanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii country where you were born kun immoo biyya keessatti dhalattanidha. Biyya keessatti dhalattan kana asirratti kilikii gochuudhaan haala kanaan ni filattu jechuudha. Itoophiyaa kan jedhu as biraa haala kanaan ni filanna jechuudha. Jaaffaa irratti country of eligibility for the DV program biyyi keenya jechuunis Itoophiyaanii DV programii kanaaf eligibilidha waan taateef yes jennaa. Maybe biyyoonni tokko jiru biyyoonni DV programiin kun jara achirraa guutuun jaraaf hin eeyyamamne yookaanis ammoo eligible kanneen hin taane listiin jara liinkii kanaan seentanii ilaaluu ni dandeessu. Biyyi keenya garuu biyyoota eligible yookaanis ammoo DV'n irraa guutuun eeyyamaman keessaa ishee tokkodha waan taateef yesiima kana filannee haala kanaan bira dabarra jechuudha. Torbaffaa irratti intiraanti footograafiidha. Egaan bakka kana irrattidha kan isin of eeggannoodhaan suuraa keessan galchuu kan qabdanii jechuudha. Bakka kana irratti egaa footoo yookaanis suuraa keessan galchuun duratti ulaagaa footoo keessan guutuu qabu isinitti haa himu. Inni jalqaba irraa suuraan keessan iskweerii ta'uu qaba. Dalgeen isaatii fi oleen isaa wal qixxee ta'utu irra jiraata. 3x4 sana kan nuti dhimmoota garaagaraatiif fayyadamnu sana suuraa saayizii sana ta'uutii hin qabu. Inni kan biraa suuraan suni minimamii xiqqeenyi isaa daayimeenshiniin dalgee fi oleen isaa 600 by 600 piksel ta'utu irra jiraata. Maaksimuumii immoo 1200 by 1200 caalutu irra hin jiraatu. Inni kan biraan ammoo foormaatiin footoo keessanii foormaatii JPEG-dhaan dirqama ta'utu irra jiraata. Kana malees ammoo saayiziin suuraa keessanii kiiloobaaytii 240 caaluun irra hin jiraatu jechuudha. Kiraateriyaawwan yookaan ulaagaawwan kanneen guutuutu irra jiraata. Suuraa isin bakka kana irratti sabmiit gootanii galchitan jechuudha. Suuraawwan kanneen haala kamiinidha kan nuti akka kanattiin qindeeffannee sirreeffannu yoo kan jettan ta'e weebsaayitiiwwan isin gargaaran telegiraam chaanalii kiyya irra liinkii isaanii isiniifan ka'a. Weebsaayitii sanaan seentanii salphaatti suuraa keessan sirreeffachuu dandeessu. Suuraan isin bakka kana irratti galchitan inni kan biraa maal ta'uu qaba? Baakgiraawundii isaa yookiin dudduubni isaa waayitii yookaanis adii ta'utu irra jiraata. Suuraa dudduubni isaa bilarii ta'e yookaanis ammoo kalarii biraa ta'e fudhatamummaa hin qabu. Completely adii ta'utu irra jiraata. Osoo footoo yookiin suuraa kana mana suuraa deemtanii kaatanii soft koppiidhaan fudhattanii haala kanaan guuttanii moor filatamaadha. Maaliif inni isin bilbilaan kaatan maybe bilar gochuutii ni danda'a yookaanis ammoo shaadoo gaadidduu garaagaraa galchuu danda'a. Sun ammoo fudhatamummaa hin qabu. Wanta gaadidduun galuu hin qabu, dimimmisuu hin qabu. Clearly baakgiraawundiin isaa adii ta'utu irra jiraata waan jedhameef ergi haala kanaan suuraa keessan qindeeffattanii xumurtaniitii booda choose new photo kan jedhu bakka kanarraa ni argattu. Isa irratti kilikii gochuudhaan miidiyaa piikar kan jedhu as bira jira. Isa irratti kilikii gootanii faayila keessanii filattu. Suuraa ulaagaanii duraan isiniif ibseetii jiru guutuu bakka kana irratti haala kanaan galcheetiin jira. Isinis ulaagaan olitti isiniif ibsee kan guutuu suuraa keessan bakka kana irratti niif galchitu. Itti aansuudhaan meeliing adreesii isin gaafata. Meeliing adreesii bakka kana irratti jalqabarra kan jiru inkeeroof kan jedhu kuni optionaalidha. Akka filannooti waan ta'eef yoo guutuu dhiistan rakkoo hin qabu. Ani lammaffaa irraa adrees laayin waanidha. Adrees laayin waanii bakka jedhu kana irratti Itoophiyaa jettu. Haala kanaan Itoophiyaa. Adrees laayintuu inni kuni dirqama miti dhiisuutii dandeessu. Optionaalidha. Itti aansuudhaan siitii kan jedhu yookiin taawun kan jedhu kun magaalaa keessa jiraattan haala kanaan ni guuttu. District, country, province, state kan jedhu kana irratti Oromiyaa keessa seessanii kan guutaa jirtan taanaan Oromiyaa jettanii haala kanaan ni guuttu. Postal code or zip koodiin kun ammoo Finfinnee kan jirtan taanaanii 1000 ni guuttu. Bakka isin jirtan yookiin magaalaa isin jirtan ammoo postal koodii hin qabu taanaan no postal code kan jedhu kana haala kanaan ni filattu jechuudha. Itti aansuudhaan country kan jedhu kana irratti biyya keessan ni filattu jechuudha. Sagalaffaa irratti country where you live today biyya guyyaa har'aa kana keessa jiraachaa jirtan bakka kana irratti ammoo ni filattu. Kuni biyya lammummaa isaa qabdanidha kan keessatti dhalattan jechuudha. Kun ammoo biyya guyyaa har'aa kana keessa jiraachaa jirtanidha. Bakka kana irraa filachuudhaan ni guuttu. Itoophiyaa. Itti aansuudhaan foon nambar lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kana irratti ni guuttu. Foormaatii +251 guutuu qabdu jechuudha. Plus international formatiin guutuu isin irra jiraata. 251
Itti aansuudhaan lakkoofsa keessan bakka kana irratti ni guuttu jechuudha. Ergi haala kanaan guuttaniitii booda isteeppiin itti aanu iimeeyil adreesiidha. Bakka kana irratti iimeeyilii keessan guutuu qabdu. Iimeeyilii keessan sirriitti guutuu qabdu. Maaliif booda irratti konfirmeeshiniin karaa iimeeyilii keessan isiniif ergama waan ta'eef iimeeyilii keessan of eeggannoodhaan bakka kana irratti guutuutu isinirra jiraata jechuudha. Confirm email address, email address keessan irra deebiidhaan bakka kana irratti guutuu qabdu. So email address keessan ergi haala kanaan guuttaniitii booda steppiin itti aanu maalidha? What is the highest level of education you have achieved as of today? Haga guyyaa irraatti sadarkaa barnootaa isin xumurtanii jirtan as keessaa filadhaa isiniin jechaati jira. So kan isin madaaluu fi isiniin fakkaatu as keessanii filattu primary schoolii only taanaan kana filattu. Primary jechuun 1-8, high schoolii eegaltanii immoo kan hin xumurre high school degree kan high school hanga kutaa 12tti xumure. So haala kanaan jarreen kana hunda keessaa kan isin fakkaatu ni filattu jechuudha. Anamma nama guutaafii jiru kun nama degree university qabudha waan ta'eef university degree filadhaa fi itti aansuudhaan what is your current marital status jedha. Amma irratti sadarkaan gaa'ela keessanii maalirra jira kan jedhudha. Nama hin fuune taanaan yookiin nama hin heerumne taanaan unmarriedidha. Nama immoo fuudhee yookiin heerume hiriyaan gaa'ela isaa lammii United States kan hin taane kana filata. Kana immoo fuudhee hiriyaan gaa'ela isaa kan lammii Ameerikaa ta'e kana filata. So as keessaa kan isin fakkaatu filattu jechuudha. Fakkeenyaaf nama guutaafii jiru kun unmarriedidha. So kana filadhaa jechuudha. Itti aansuudhaan number of children ijoollee kan qabdan taanaan baay'ina ijoollee keessanii asirratti galchuutu isinirra jiraata. Baay'ina isaanii kan umriin isaanii 21 gadi ta'e ta'utu irra jiraata. So jarreen kanas lakkoofsi isaanii asirratti ni galchitu. Ijoollee hin qabdan taanaan ammoo bakka kana irratti 0 galchitu jechuudha. So ijoollee bakka kana irratti kan galchitan taanaan steppiin itti aanu maal ta'a? Ijoollee keessan sanaafis foormii isin guutuu qabdantu jira. Akkaataama kan keessanii kanaanii foormii ijoollee sanaas of eeggannoodhaan ni guuttu jechuudha. Yookaan ijoollee umriin isaanii waggaa 21 gadi ta'an qabdanii fi DV piroogiraamii kana irratti akka isaan isinii waliin guutan gochuu yoo kan feetan ta'e amma irratti nama guutaafii jiru as a chance childrenii hin qabu. Haala kanaan ergiin 0tti galchee booda continue. Amma fuula kana irratti ni dabarseeti jira. Fuula kana irratti odeeffannoo hangalcheeti jiru. Hundi isaa sirrii ta'uu isaa haala kanaan na agarsiiseeti jira. So odeeffannoo hangalche kuni hundi isaa fudhatamummaa argateeti jira. Osoo waan dogongora qabu ta'eeti mallattoo yookaanis barreeffama diimaadhaan kana sirreessinaan jedha. So sa'aatii sanatti deemeen ediitii godhee yookaanis go back to part 1 jedheen gara dudduubaa deebi'ee odeeffannoo sana sirreesseen guutaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo hedduu baay'ee keessan irratti kan dogongorri mudatu suuraa wayitaa sabmiitii gootan yookiin footoo wayitaa galchisanitti jechuudha. So footoo sana hin fudhatamne yookiin dogongora qaba taanaan bakka kana irratti diimaa mallattoo diimaadhaan irarii isinitti fidee akkasiin sirreessitan isiniif himaa. Hamma garuu footoo yookiin suuraan gashee ulaagaa jiru guutee argameera waan ta'eef footoo risiivinaan jedhee jira. Egaan odeeffannoo isin bakka kana irratti galchitan sirrii ta'uu isaa ergi cheekaappii gootanii mirkaneeffatanii booda gara xumuraa kan irra deemuudhaan submit kan jedhutu jira. Isa irratti haala kanaan kilikii gootu success nun jedhee jira. Amma DV 2026 milkaa'inaan guunneeti jirra jechuudha. So bakka kana irratti confirmation numberiin nuuf kennameeti jira. Confirmation numberii kana koppii godhannee yookiin haala kanaan screenshot godhachuudhaan ol kaayachuutu nurra jiraata. Maaliif booda irratti wayita listiin namoota DV piroogiraamii kanaaf filatamanii wayita gadi lakkifamutti confirmation numberii keenya kana fayyadamuunidha kan nuti cheekii goonuu jechuudha. Kanaaf confirmation numberii keenya screenshot godhannee ol kaayachuutu nurra jiraata. Yookaan ammoo bakka kana irraa print kan jedhu jira. Print kana tuquudhaan gara PDF'tti jijjiiruudhaan save as PDF jennee haala kanaan save godhannee PDF'dhaan ol kaayachuutii ni dandeenya jechuudha. Gabaabaadhumatti viidiyoon kun egaa kana fakkaata. Wanti isiniif hin galle maybe yoo jiraate komentii irratti naaf barreessaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.